Ammar tamam abbaa garuun jedhama. Waloo shaggaa baadiyyaa nama sabboonaa kutataa sabaa akkasumas nama ofitti amantii guddaa qabu, nama namaaf yaadu, nama dhugaadhaaf jiraatu akkasumallee nama uummata isaatiif saba isaatiif aarsaa guddaa kaffaluudhaaf qophii ta'edha. Walumaa galatti kutataa nama yoon jedhee isa ibsuu danda'a jechuudha. Kana dura hojiileewwan boonsaa ta'an garaagaraa hojjetaa ture. Gamaanis aartii uummata Oromoo dagaagsuu keessatti uummata Oromootiif wantoota gurguddaa ta'an godhaa ture jechuudha. Isaan keessaa albama isaa jalqabaa keessatti walalooleen fakkeenyaaf kanneen akka Finfinnee Boonii fi Boonaan gama jaalalaatiin illee bifa akka duudhaa fi aadaa Oromoo eeggatanii sirna akaakilee fi abbootiitiin eeggatanii safuuf safeeffata uummatichaa eeggatanii kanneen tartiibeffamanidha. Finfinnee walaloo jedhu keessatti illee ergaa gurguddaa achi argachuu dandeenya jechuudha. Kan har'aaf kan kaleessaa jidduu dhaabbatee akkaataa inni bifa lamaan itti qacceesse keessatti akkasumallee goota dhugaan walaloon achi keessa babbareedoo jiran keessaa isaan kunneen gaafa keessatti gadi qabamanii ilaalan warreen ergaa guddaa qaban warreen gaafa caasessinee ilaallu hiikota garaagaraa qaban akkasumallee dhugumatti ergaa jajjabaa daddabarsuu danda'anidha jechuudha. Kitaabni waata jedhu dhugumatti aadaa fi duudhaa uummatichaa jiddu galeeffatee safuuf safeeffata ummaticha bal'aa kana mootii ummata gaanfa Afrikaa jiddu galeeffatee amaanaa kaleessa jiru har'a irra dhaabbatee ijaajjii boriif akeekii kan qophaa'edha. Dhugumatti sabboonummaan kan keessatti calanqisu akkasumallee bilisummaa uummata Oromootiif dhaabbachuu kan danda'u wabiidha. Aadaa fi duudhaallee achi keessatti bifa guddaa ta'een kan kaa'amee darbedha jechuudha. Kitaabni waata jedhu uummata kan keenya har'aatiif barbaachisummaan isaa daran akka wal ka'u kan isa godhe seenaa kaleessaa qoratee waan dukkana keessa ture waan dudduuba ture achi golaa gadi baasee kan har'a ifatti baasee uummatatti mul'isudha. Darbees immoo raagee raagsisuudhaan kan kallattiidhaaf daandii qajeelchu waan ta'eedhaaf kitaabni kun dhugumatti kitaaba aartiin keessatti mul'atu kitaaba ogummaan keessatti calanqisee bahee mul'atudha. Mul'ataa fi akeekni isaa dhalootaa fi ergaa guddaa kan kaa'ee darbee akkasumallee kan sichi dhufaniifis kan waadaa tahee ijaajjee dhaabbachuu danda'udha. Ijoo guddaa jechuudha. Kana gaafa jennu mul'anni isaa maal jiddu galeeffatee ergama akkamii qaba akeekni akkamii qaba isa jedhu gaafa keessatti ilaallu dhugumatti tartiiba sana keessatti gaafa namni achi keessatti of galchuuf ilaale hidda dhiigaa Oromummaa kan keenya achi keessatti faayee miidhagsee kaa'eera. Dhaloonni booda jiru akkamitti amaana warra kaleessaa ergama warra kaleessaa qabatee gara fuulduraatti akkamitti akka deemuu qabu dhaloonni inni har'a jiru dhaloota bor dhufaniidhaaf akkamitti akka dabarsuu qabu kan akeekee kaa'e. Unatni jechoota fi akkasumallee tartiibni walaloon kun itti yaa'e yookaan yaa'insiisa. Tartiibumti isaaniitiyyuu akkasuma bu'uurri taa'umsa isaanii akkaataan caaseffama isaaniitti tolee kan bareedee bifa tokkoon akkamitti akka deemuu danda'u akkamitti wal duraa duuba isaa eeggatee ergaa guutuu ta'e akkamitti akka dabarsuu danda'u fi osoo wal keessa hin laaqin takka wal keessa hin fuudhin bifa salphaa ta'een bifa xiqqaaf guddaan hubachuu danda'uudhaan kan ta'edha. Egaan qabsoo Oromoo keessatti ogbarruun qooda guddaa qaba. Qabsoodhuma jedhamee adeemsifamu kamuu keessatti ogbarruun qooda guddaa kan qabaate yoo beekamaadha. Wanti tokko jetteedhaan yookaanis immoo durduriidhaan gaafa dubbatamee darbu amantaan dhugummaa isaa yookaanis immoo
bifa garaagaraatiin namoota garaagaraa biratti hubatamuudhaan yaada wal fakkaataa ta'uu dhiisuudha mala garuu ogbarruudhaan gaafa taa'e seenaa fiduudhaan uummata tokko akkasumas safuu fi safeeffannii aadaan akkaataan itti waliin jireenya bahaa galiinsi sabichaa bifuma sanaan ta'a dhaloonni aga walirraa fagaataa uumamaa deemuun waan sana salphumatti hubatee salphumatti gara hojiitti jijjiiree bifa salphaa ta'een hubachuu danda'a kana malallee wanta fedhan sana bira gahuudhaaf illee ergama kaleessa qabatee manaa bahe akkasumallee obboroo amanaa itti kenname sana otoo hin dagatiin duudhaa fi amantaa akkasumallee aadaa ofii osoo hin faalin osoo hin gatiin osoo hin dagatiin sirmatti itti fayyadamee sirmatti kan ofii calanqisiifatee akka inni gara fuulduraatti deemuudhaaf ogbarruudha kan barbaachisu ogbarruun eenyummaa uummataati achirraa waa fudhatu galaanis achirratti guduunfama kanaafuu nuufis qabsoo kan keenya keessatti qabsoo Oromoo keessatti ogbarruun qooda inni qabu hubachuu qabna jechuudha kanaaf bifa barbaachisu malaanuu itti deemuun dirqama ogbarruu kan ammoo cimsuudhaaf dhaloonni hunduu sadarkaa irra jiru irraa eegalee wantoota garaagaraatu isarraa eegama hunduu gahee isaa yoo ba'ate dubbisee barreessee qoratee akkasumallee agarsiisee nuufii tokko malee yoo itti adeeme gahee isaa baate jechuu dandeenya ogbarruunis sadarkaa guddaa irra gahuu danda'a eeyyeen kitaabni waata jedhu madaala guddaa kaasa sanuu akka ajaa'ibaatti madaala ajaa'ibaa kan kaasudha jechuudha eenyummaan sabboonummaan kallattiin akeekni borii kaleessaa akkasumallee har'aa dhangeeffamee kan keessatti mul'ate wanti madaala kaasuu danda'u kan biraa jira jedhee yaaduu hin danda'u achi keessatti guutuun oolteef bulteen ummatichaa akkasumallee aadaa fi duudhaan sabichaa waan jiruudhaaf kana hunduu achirraa ceemifameen mijuun guutuu ijaa ta'eedhaaf madaala guutummaan guutuutti persentaa 100 haalan jedhuun kaasuu danda'a qabiyyee 50 ol gaafa hundi kan keenya achi keessatti kana xiinxallee gaafa laallee waa guddaa irraa arganna kana keessattis immoo eenyummaa kan keenya ittiin madaalaa ofittiin ilaalaa adeemuu dandeenya waan guddaallee ittiin of yaadachaa akkasumallee eessa akka jirru akkamitti akka jirru kan of dagannes ittiin of akka yaadannu ergama guddaa kan nutti kennudha dhaamsi ani hawaasa Oromoo tokko dubbistootaaf qabu uummanni kan keenya aadaa dubbisuu isaa cimfatee inni barreessullee nufuu dhiisuudhaan waan sammuu isaa keessa jirus ta'ee bifa qorannootiin kan dhiyaatu kana nufii tokko malee itti adeemuudhaan wanta barbaachisu aarsaa barbaachisu hunda kaffalee dhaloota boodaatii fi waa kaa'uu qaba hawaasni kan keenyallee of yaadachuudhaaf ta'u dhugumatti eenyummaa oromummaa sana beekuudhaaf akkasumallee dhaloota dudduuba dhufaniif kaa'uudhaaf aadaaf duudhaa abbootii kan keenyaa eeguudhaaf sirna yookaan immoo aadaa dubbifamaa kana bal'isuu qaba aadaa dubbisuu isaa dagaagfachuu qaba jireenya isaatiin walitti hidhuu qaba dhuma irratti yaadni ani qabu kitaabni kun kitaaba bakka tokkotti yookaan immoo bakka tokkotti murtaa'ee ta'uu qabu osoo hin taane guutummaa bakka uummanni Oromoo ilmi Oromoo intalli Oromoo jiru fi jirtu kamiyyuu kan ga'uu qabudha harka nama hundaa seenee dhugumatti dhangaan inni baadhatee jiru mijuun inni baadhatee jiru galaafamee jabaa jedhamuu qaba kanaafuu uummanni kan keenya martuu aadaa dubbifamaa yookaan immoo aadaa dubbisaa aadaa hubannoo kan keenya jabeeffachuu cimsuudhaan dhugumatti of baruudha oromummaan kan cinaa naannaan silaa hin taane oromummaan dhugumatti gaafa beekanii itti seenan ni mi'aawa ni urgaawa achi kan ofirraa nama dhiibu osoo hin taane kan ofitti nama hawwatu namni biraatu takkaahuu kan Oromoo hin taane iyyuu kan araada isaatiin qabamu aadaa guddifachaatiin illee addunyaa irratti kophaadha qixa kan hin qabaanne jechuudha kanaafuu uummanni kan keenya ogbarruu irrattis bifa qindaa'aa ta'een hundinuu abbaan qabeenyaa maallaqaan inni beekumsa qabu beekumsaan hundinuu wal cinaa dhaabbatee aadaa ummatichaa kana eegsisuudhaaf afaan isaa ceesisuudhaaf ummaticha guutummaatti bilisoomsuudhaafis bilisummaa isaa cimsuudhaafis dhaloota boriitiif waa kaa'uufis egereen dhaloota borii akka bareeduudhaaf illee ta'u
aadaa ogbarruu jabeessuu kana qabaachuu qaba. Walumaa galatti uummanni kan keenya xiqqoosii waan harkifannaa dudduubatti ilaalamu kana irra darbee gara fuulduraatti duraan tarkaanfachuudha qaba. Uummata bal'aa qabna. Kanatti immoo fayyadamnee bifa kamiin akkamitti ergama uummataatti laachuu akka dandeenyu, dhaloota boriitiif akkamitti galaa guduunfuu akka dandeenyu illee warri barreessus kana xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan adeemuu qaba. Galatuma. Ajaa'ibuma keenya baranaa olee bulee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Ajaa'ibuma keenya baranaa olee bulee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nutti dabalee ilmeessa. Osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Ajaa'ibuma yaa bara Ajaa'ibuma bara barri nyaatte. Ajaa'ibuma yaa namaa Ajaa'ibuma yaa salammii gantee. Ajaa'ibuma yaa harka nyaatetti Ajaa'ibuma kan faanni keen tollee. Ajaa'ibuma Gaadii galaanii fi Ajaa'ibuma kan haceekoo nyaatte. Ajaa'ibuma keenya baranaa olee bulee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Osoo nun qorii